artii dhalootanii yaa caayaa afran kalloo seenaan tiitis bal'oo yaa afran kalloo hawwisoo tokkummaa tuutaa artiidhaa fi siyaasaa ganama lafee hayyuutiin dirritti bu'uuramte kaayyoo boruutiifis wareega simatte. Dhiiga gootottan magaalaa dirree dhawaa hammatteetti qabda Harargees qabsaa'u. Dirree dhawaa kaatee Harargees naannoote kutaa hunda keessaa lammii wal barsiifte. Sabboonummaan Oromoo sirraa hidhalatte eenyummaa sabaa du'arraa nu oolchite Oromummaa keenyaas diina jalaa baaftee gootota meeqaatam lammiif gumaachite. Yaa caayaa bu'uuraa waa hunda hammatte iftoominni sabaa sirraa hin dhufte xiqqii kaleessaatiin anaanni as baate qaroomina sabaatiif sababeeffamte. Bakkitti dhalattees magaalaa dirreeti xiqqiin alagaa sirraa imimmaa yaafteeti sheeyina gursi cimaa waltajjii taasise Sheekh Mahammad Boonee seebise. Yaa afran kalloo kan bara dubbanaa namni inni dhaabbatee fincilte wal faana hundaa Muhammadee cintee babal'atte mootota kee hundaaf kaayyoo isaanii guutte. Siyaasaadhaa kaasee hamma aadaadhaa fi aartiitti lammii tokkoomsitee barsiifte waamatti baadiyyaa magaalatti walitti dhiyeessite barnoota qalamaa malee hubachiifte. Aadam Haruunii fi Ahmad Khabiira Halluu Daawwiidhaatii fi Almaas Tafarraa Shaafii Abuukarii fi Shantan Shubbisaa baay'eedha warri cabee baqe kaleessa. Khadir Saidii fi Mahadii Jaappoollaadha artiin Oromummaa akkaan irraa tola qamaris hedduu shaggooyyeen beekame caayaan afran kalloo Oromoof ijaarame. Ali Shabboodhaa fi Abubakar Musaa Usmaa'il Muhammadis tokko isaan keessa warri bu'uureesse afran kalloo kaleessa gootota haluun taane seenaatu isaan ibsa. Yaa caayaa afran kalloo seenaan deebis baboo Abubakar Musaa hayyuu karoo dhalme bahara artiidhaa kan rabbiin nuuf kenne mi'aa muuziqaatiin dura warri nuuf taphate Ali Shabboodhaa fi Abdul Hamid faayuu beekte. Ali birraa faadhaa abbaa caayaa isaanii riqicha tokkummaa hawaasaaf ta'anii afaan dursitootii fi saala dalmoo uumare Oromoo gurmaachite yaaddee lafa dirree. Shantan Shubbisaa fi Abdii Makii Nuhoo faadhaa wajjin rakkatan isaan hundi takkaalamaa miti warri afran kalloo dhaabee Oromummaa keenyaa isaan turuu dhaqqabe. Gahee caayaan afran kalloo galee bahatte waan fooyyee miti waan qabsoo mudatte hawaasni Oromoo goota siif kaayuu qaba abbaa seenaa yaadachuun guddinaaf utuba. Gosa hunda keessaa dinuu jaaramte goototaa fi hayyuutu kaleessi dhaabbate arramoo haalaanii dagaagee mul'atte barus garamumaa mul'if galamnii ta'e. Yaa gumii dagaa fi afaanii dagaasituu artii dhaloottanii yaa caayaa afran kalloo seenaan teetis bal'oo. Kanumaan wal qabatee seenaa afran kallootii wajjin wal qabatee dirreedhaa waan isin taates isin fi sadi qashu. Yaa dirree biyya jaalalaa hundaa to'atu kajjilaa. Yaa lafa jaalalaa yaa duyyoo seenaa kan si argee fi si garrees hundi si jaalalaa.
jaalala yaadni dhawaa kabajaas sibbala. Warraaqni sabboonummaa si keessa dhalatee qeerroo Harargee jaalala ofitti hammatte magaalaa gudditti Harargee lammiin keessa jirtu sabni Oromoo bikkayyuu jireenyaaf si filatu. Kalee hawaasni kee Oromoof rakkamee akka hin dhabamne Oromummaaf falmee qabeenya isaatii fi lubbuu isaa gumaachee aadaa fi seenaa Oromoo bareechee. Warri sabbatarraa maallaqa hiikkatee qabsoo Oromootiif warri aanaan malee si keessa turan baay'ee warri rakkate Oromummaaf jecha lubbuu gaafas laate. Yaa lafa seenaa, yaa durii dhawaa, yaa biyya jaalala kan jibbaa fi dhawaa, waa'ee bilisii waa'ee haasawaa. Yaa lafa seenaa, yaa durii dhawaa, yaa biyya jaalala kan jibbaa fi dhawaa, waa'ee bilisii waa'ee haasawaa. Oromoota baraa bikka Yuusuf yaadawaa. Yaa durii dhawaa ona lafa Oromoota kan si keessa jiru sabaa sablammoota kan dhufu simattee taa'us ni dhufsiifta kan qabdu kannitee kan qabne obsita. Dirree dhawaa lafti tantee mimijjooytu hawaasallee jaalalaan ifittan ammattu yaa biyya hayyuu fi guutuuttan kan qabdu Oromoota biratti seenaan ta'e hin baddu. Yaa dirree dhawaa magaalaa baaburaa yaa biyya daldalaa fi muftaate bu'uuraa. Yaa dirree dhawaa magaalaa baaburaa yaa biyya daldalaa fi muftaate bu'uuraa galchituu oomisha barbaannu hunda seenaa Oromootaa warra sirna gadaa. Yaa biyya jalqabaa yaa muuziqaa bittee aartii Oromoo daawwannaa fayyumaa dubartoota Oromoo mataa uffatte dorgommii miidhaginaa dura si fide. Meeqaatan barsiisaa lammiilee biyyaa diinaanis barnoottan saayinsii ammayyaa hedduu sirraa hundee hayyuu namaa ispoortiinis leenjifteen adda kumaatamaa. Yaa biyya nagaa jaalalaan beekamtu amantiin adda qabdu ati waa hin beektu islaamaa kiristaanaa hundi wal baay'atu sababnaan sammantee fi maxxanfattu. Bantiin Afrikaan loos keessa dhaabbattee harmoota qabu harmoota bantiin Afrikaan loos keessa dhaabbattee harmoota qabummaa kan saba dhaabuuftee jettee Oromummaa goorraa of oolchite baay'eedha si keessatti biqiltee kan daraarte. Siyaasaan Oromootii si keessatti gaggabaatte leenjii Oromootillee dura si keessa taate.